قالت ربي ولانا لفي باتي رمضان قالت موتي ولانا لفي باتي رمضان ورا ليس جرو هر انجر ميك اجرا ورا هر جرو مو بورين دقبن ميك اجرا ورا بور سلا حتى رمضان نقب ما جناني مو بيا اخر دقو ميك اجرا كان ربي سنا برارو ربي رمضان كان رمضان خير رمضان رحمته akka amma jirru kanaa fi bakka amma kana jirru kanaa wajjiniin warra wal yaadatu of yaadatu akka nu of yaadannu jecha walirraa ofitti nu deebiseera. Ramadaanni kun wanni nuti ittiin baqannuuni inshaallah maatii rakkataa bakka yoo jiranu kana deeggarachuudhaan bira dhaabbachuudhaan haa ta'u walitti dhaammannaa fajazaakum allahu khayran inni Ameerikaa inni Awurooppaa inni Eesiyaa inni biyya Arabaa inni biyya keessaa inni eessayyuu jirtan marti keessanii Afrikaa Eesiyaa keessa warri jirtan marti keessanuu ramadaana barakaa kan qeebalamtu kan ittiin rabbiin bira waa barbaannu kan nu ofitti deebineemu ofis barbaadannu rabbiin nu bataasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما شاء الله تبارك الرحمن ربي نسين الرها جالتو فايوتينا هدو تكاسر من نجر باي قلتو سين جنابون نوف جاجر تفايوني إيغان كبجمتو تفي جالتمتو تا أبليان چاينالي كنام حاراتاتن سبسكرايب لايك كدون هين إيران فتنا إذا إيغا رمضان مبارك سنين جنة جرا رمضان خيري كان ملكي كان جاللا كان قمتشو نفاتا وجنة إيغا آرتستي فايو لكان بونا جاجرتو وني بيكتن جديادا نمنيتين بيكنه هنجيرو آمن تابرا خردو تورتي أما غرا أمانتا كينيا كمسلماتي ديبتي جرتي باي إيغا مچون قمنا جيچودا الحمد لله رب العالمين hundi keessanuu baga keessanii isiniin jenna. Egaa qimamuuchi mana madaamii keessatiif viidiyoo kanallee qabadhee dhufe jechuudha waan hojjetaa jiru. Akkuma beekamu istiidiyoon keenya maxbaqa keessa jira jechuudha. Faxaayira hojjechuuf deema. Hanga xumuraa viidiyoo kana daawwadhaa, laayik godhaa, sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Shaarambaa godhaa uummata keenya uummata qashtii. Egaa viidiyoo keenya fudhannee dhufne isin mootu laayik godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan jajjabeessoo cinaa dhaabbachuu qabdanii isiniin jennaa. Qimamochee mana madaamii keessa akkam hojiin maal fakkaatti akkam isin dadhabsiisaa jirti isiniin jennaa. Hojiin yeroo kana ka baay'ee ni ulfaata. Rabbiin isin halaafisu waan jabaatti kulli jajjaboota keenya jajjabaadhaa isiniin jennaa. Rabbi isin faana haa jiraatu, isin haa jaallatu isiniin jedha. Egaa faxaayira hojjetaa jira. Nu bifa kana nama furnotti naquu deemaa jira. Daabboo furnotti naquu deemaa jira jechuudha. Egaa kana fakkaata. Jabeessaa isiniin jenna qophiin keenya illee kana fakkaata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin warra baranaa kan bara hegeree rabbi nuuf haa taasisu. Warra bara hundumaa jiraatu jireenya keenya rabbi nuuf haa tolchu isiniin jenna. Isinillee rabbiin isin haa jaallatu, fayyaa isinii haa kennu, isin faana haa jiraatu jecha. Egaa dadhabbii tanarraa rabbiin hafuura nu haa fudhachiisu. Akkuma madaamiin hafuura fudhattu kanatti daawwadhaa madaamii kanas akkuma argitee ittiin teettu kanatti mana hunda keessa madaamiin teettee nyaata of bira naqattee bakka akkuma nama ofiisiitii hojjetaa walee dhiqattee dibattee tuma kaatii bar. Egaa rabbiin kennaa subhaanallah isaan argitee malakaa fakkeessanii haa jedhanii malee namni kamiiyyuu rabbi keenya biratti wal qixa jechuudha. Rabbi wal nu haa qixxeessu, nullee harka keenya wal nu haa qixxeessu. Maaliifii tokko fuudhee tokko gadi buusuun gaa rabbiin inshaallah inni humaaf godha. Gadillee hin buune fayyaa qaba. Namni hundinuu fayyaa qaba jechuudha. Garuu yeroo tokko yeroo namni tarabbii wallaaluu namatti dhagahamaa mire. Fakkeenyaaf guyyaa guutuu dalagaa oolte ijoolleen biyya Arabaa keessa hojjetan guyyaa guutuu dalagaa oolte dadhabaa oolte mudhiin isii cettee isiin jette kana
namni ichi ilaalu hin jiru jechuudha. Hatta maatiin maal isiitu bakka isii tanaaf hin yaadu jechuudha. Wallaahi dhibee nama biyya ormaa jirutu beeka. Rabbiin dhibee tana keessa rabbiin hunda keenya yoo habaasu jecha. Egaa akkuma madaamota kanatti ijoollee keenya ijoollee biyya Arabaa keessatti aarsaa kaffalanii jireenya isaanii jijjiiruudhaaf biyya ba'an hunda isaaniitu rabbiin sadarkaa gurguddaa irratti isaan olaa fuudhu jechuu barbaadetti. Egaa amma isiin qopheessite waan akka malee jirti dadhabbiin isii rakkinni isii cinqii isii jechuudha. Isiin akkanatti ijoollee ofiitti waan attam adurrilleen taphachaa jirti jechuudha. Egaa dhiifama nama irratti bilbilee kanaaf amma wanti kun bakka wanti qophaa'e kun muluun dhiiguma sararata nyaatiin qophaa'e jechuudhaan viidiyoo kana fudhadhee dhufe. Egaa dinqisiifadhee osoo hin ta'in bakka ajaa'ibeetumaan natti bilbilanii jiranii. Egaa dhiifamaa isiniin jechuun barbaada. Dhiifama natti bilbilameen yaasumaanii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aaduu Shoo obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan laayik godha, sabskiraayib godha, sheeris godha. Isiniin jenna Ramadaan mubaarak, Ramadaana khayrii nuuf haa ta'u isiniin jenna. Egaa toltu malee hamtu rabbi isinirra haa qabu, bareeddu malee fokkuu isinirra haa qabu isiniin jecha. Umrii keessan amaan isin haa taasisu, bara baraan isin haa deebisu, sanaa goto baga deebitan isiniin jecha. Rabbiin cinaa keessan haa dhaabbatu, isin haa gargaaru. Gammachuun argitee kan namni gammadus gara keessan haa gortu. Akka madaamin teechee mana isii keessatti ijoollee isii wajjin taphattu kanatti jireenya ijoollee biyya Arabaallee akkatti haa toltu hawwiin keenyuma hunduma. Hawwii teenna rabbi galmaan haa ga'u. Jabaadhaa jabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa viidiyoo kanallee akka itti bohaartaniif fidadhee dhufe jechuudha. Mi'oota godheen iyyite akka malee jechuudha. Isin jala sagalee balleesse sagalee keetti waraabaa jira jechuudha. Dirree irratti faxaruu deemna jettee bahattee dhufte. Dhiifama narratti bilbilame yaa Allah. Egaa kana fakkaata. Isiin ijoollee isiitii wajjin bashannanaa jirti jechuudha. Ijoollee isiitii wajjin bashannanaa jirti, tattaphachaa jirti. Bakka itti tolee jira jechuudha jireenya isiiti. Jireenyi nama kamii tokkotti tolee akkatti bashannanee ilmaan isaatii wajjin taphachuu fi kolfuu barbaada jechuudha. Isaan qofa osoo hin ta'in. Kanaaf xaarii sarratanyaan xaartuu Ramadaana kana keessa isaanitti kahuma takka hin fakkaannetu na ajaa'ibsiisa jechuudha. Waan biraatirrallee kan na gaddisiisu aga fedhan guyyaa kana guutuu rafaa oolanii gisee asrii salaatanii dhiqataniiti achi ba'anii televezyiinii ilaaluu gisee magriibni qophaa'e mootu bakka wanti hundinuu akka qophaa'etti jira. Yoon qophaa'in ka dhumattiif ka sarratanya mana kana keessa jiru sanii yoon qophaa'in dhumattee jirti. Isinii dhumattee jirti yoon qophaa'ini. Kanaafi daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa. Egaa natti tolee osoo hin tahin kan qabadde dhufeef ajaa'ibiitumaan ka natti bakka yaani waan tokko ni jira miti. Yeroo taazabdee wanta san yani qabaddee dhufe jechuudha. Saniif jabeessaa laayikii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Chaanalii kana waan isinitti dhagahame irratti barreessaa isiniin jenna. Tolchaa jabaadhaa, cimaa. Hojii irratti haa cimnu. Hojiidha biddeena tuffachuun qabdan jechuudha. Yeroo namni bakka isiniif dhabeellee bakka ofiif keessaniif kennitanii ani boruu galma guddaa
gahuu danda'a jechuudhaan abdiidhaan hojjechuu qabdanii. Yeroo namni akkatti namni tokko itti tolee nama tokkotti yoo bades yaaduu hin qabdan jechuu barbaadeeti. Egaa nuti abbaa feene caala fayyaa namni qabu waan hundumaa caala jechuudha. Jabaadhaa, jabeessaa. Rabbiin isin faana haa ta'u, isin haa gargaaru isiniin jecha. Daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota Sa'aduu egaa kana fakkaate jechuudha. Turtiin isin faana ture kana fakkaata. Jabaadhaa, itti fufaa, nagaan tura. يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان عندنا تهبر كلام يا كفتها يفكات عليك عديش نقاتل ومسكن رمضان رمضان حقنا نبى فكر داقن عندنا تهبر كلام يا كفتها